Kalasa reediyoon isin keessatti affeeramtan dhaytan ilaal. Reediyoon keessatti dhaytanii affeeramtan filannoo seenuuf har'a wahabiyyaa jetteen irratti awaajjibar. Wahabiyyaa jetteen irratti awaajjibar maqaan irra kalee filannoof keessatti si waamanii bilbilaan. Kaamil Shamsuu ustaas Kaamil Shamsuu bilbilaan keessatti si haasofsiisan har'a wahabiyyaa nutti awaajjibar reediyoon. Himnee jirra barsaraa hawaan. Obboleessu way walitti dhaggeeffadha. Ulamaan teenya kalee gaafa Oromoon lafarraa duugamtu afaan qabateetti teessan. Keessattuu Ahmadiin Jabal maddi beeti interview takka ni yaadda. Joori wajjin hangam walitti dhiyaattanii hangam wal beeku jennaani Joor gaaf tokko namni wal dabarsee gaaf tokko dharkee Joor garuu nama umrii isaa guutuu siif falmaadhaa ture. Umrii isaa guutuu gaafa ati hidhamtee murtiin umrii si kennamtee achi keessaa waadamtu gaafa ilmoon tee dhuftee micoon tee xiqqoon dhuftee si gaafattee sibiila harkatti si laatu. Kaleessa ummatoota isinii lallabaa ture ala kana taa'ee Hamzaa Booranaa fa'a. Ustaaz Ahmadiin Jabal daqiiqaa 24 reediyoon isaa caccabuu didde guyyaa tokko maxxansuu didde Ustaaz Ahmadiin Jabal nama kana rakkina isaa walaakin har'a yeroo 70 maxxansitan homaa addarraa kun maxxansaa isin maxxansitanii nu fahamuu dadhabde. Hedduun keessa gar tokko cillaayfattan. Tanaatu qilee keessaan baane keessa isin kaahee welcome back. Baga nu deebitan dirreen qabsoodhaa tana isin wajjin qabsoo nammaas isin wajjin falmina mirga keessa isin wajjin barbaanna mirgi nama hundaatu akka eegamu barbaanna. Mirgi keessanis, mirgi Oromootis, mirgi Kiristaanaatis, mirgi Muslimaatis akka eeguu barbaanna. Mirga keessan kan barbaadirratti arraas isin wajjin qabsooyinaa baga karaa keenya deebitan. Kaleessa wamaa adraakum kaleessa. Deengadda wamaa adraakum deengadda. Helgadda wamaa adraakum helgadda. Hal haasoyni kenna kun faashistii gootan wamaa adraakum isin faashistii gootanii rabbi ammoo ta dhugaa godhee fide. Tadruuna haadha. Shukran jawweeki ya kahidhaa keessa jirtu. Kalimaatee yaadadha har'a wayita waltajjii muslima Itoophiyaa dhoogan. Dubbitee yaadadha akkamittiin yaadanne li'annaka rajul lahu taarik lahu hadaara lahu ashangulliitittu mana hidhatti si dagate malee. Oromoo dabarte jechuun mirgi Oromoo eegame jechuun mirgi muslimaa eegame jedhe abbo. Fakkiru bana ala Ahmad dubbitana. Oromoo dabarte jechuun mirgi Oromoo eegame jechuun mirgi Islaamaa eegame jechuudha jedhe. Wazni itti godhaa dubbitana laalamiyam. Daani'el Kibrat waggaa lama waggaa sadi mustashaara mootummaa Itoophiyaa ta'e akkatti Islaama itti fattatu akkatti Islaama itti qoodu akkatti Islaama dachii jalatti dabarsu istishaaraa godhee fixe. Kenna ammoo majlisa ijaarutti fixe waggaa sadi majlisa ijaarra. Umariin irraa buufne umareenyi korsiifna xalabuun irraa buufne xalabeenyi korsiifna. Wamaa adraakum akkatti isin uf dagattanii rabbiin ammoo isinitti mul'isaa jiru risaalaa. Kaleessa ummatoota isinii lallabaa ture ala kana taa'ee Hamzaa Booranaa fa'a. Ustaaz Ahmadiin Jabal daqiiqaa 24 reediyoon isaa caccabuu didde guyyaa tokko maxxansuu didde Ustaaz Ahmadiin Jabal nama kana rakkina isaa walaakin har'a yeroo 70 maxxansitan wamaa adraakum maxxansaa isin maxxansitanii nu fahamuu dadhabde. Nuti nama Islaama qoonne Islaama jibbine wayita dubbannu wayita gadi seennee dubbannu isin nama isinii galee Islaamummaaf dhaabattan Allahu akbar. Satarawna bi ummi ayunikum ija teessaniin agartan isiniin jenne waan isinii dhufu. Agartanii jirtan kun risaalaa waadiha. Maalirra turre waggaa lama kana hawaasa kenna ka muslima. Shimallisin dhufa. Koofiyaani godhataa guyyaa iidaa assalaamu alaykum lammattal jennaan gammada. Ma shimallis salaamu alaykum jedheemi amantaa Islaamaa iyyuu seenuun oolu. Ma gammada. Haino jennan wayita sallaa haino. Sirriin wanni kun nu seenaa jirti dharaan jenne amantaa Islaamaa maa jaalattee miti. Masjida Finfinnee keessatti masjida guddaa ijaarra masjida hadaaraa qabu ka Afrikatti beekamu gammada nutti barreessaa bara. Ma masjida akka Afrikatti ijaaruu heddama masjidni Najjaashii Finfinnee keessatti gammada. Maapa Dr. Abiy assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jedhee bar muslimni Islaama jechuun nama nagahaati jedhee Virginia Ameerikaa dhaqee gammada wallahi. Maalaba baay'ee siyaasaa kanarraa gogaadhanu. Limaadhaa hin fahamnenu waan an istihyaa godhu waan an isaalfadhu irraa. Anna Rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam jettanii رسولك إن الله فما قوتن ديوس ما قوتن اسم وقسم بالله العظيم كي قوتن جعل رسول الله سوكباتني هل حمزة هل أبو بكر هل خالد هل علي هل صحابة رسول الله أمنت رسول أمنت دين الإسلام كانت تفيده مالتا تنو أريه من قستين نو أريه حواس مسلمة كا بركة برسنتي برا حركي سجلت مش شوري الأجر برا حواس مسلماتي
ما متنسينا كليسا برسنتي دي برا هركي سجلتمي شان أمة إسلاماتي بركاين أجرو ما متنسينا إنسا كان أما كم يسوجين كان اسمه كرونا كيساني مامن هينو سريمتي أمانتان إسلاما أكانت هندمتو برا مرة برند مجالة دمتني إن كاننو والكتم ما بيجسني كمنا أكملت حواس مليون شنتم مليون هذا أمة إسلاما هو جنتنيسين أمة إسلاما كان رقود الأبدانيسين برند داجل أولتنا المكجلا حاج تنو أري أجلان حاج عمر إنه تنو أري حاج فلان تنو أري حاج إبلو تنو أري أجلان لماذا تهوكما كلا سبرا إذن تظلمي كان طول برا أمة إسلام رت دقايسين التمنا مصالح كيسن تبدأ كالإفتني برايسين يوم وتم ما كانت تويتا يوم مركا قافتن مصالح تبدأ كالإفتني برا صلاحها إسن التمنا كلا سا راديون إسن كيست أفيرم تن أيتني لال راديون كيست أيتني أفيرم تن فيلان نوسينوف أرى وهبيا جتن رت أواجبر وهبيا جتن رت أواجبر مكان رت كلا فيلان نوف كيست سوامني بالبلان كامل شمسو أستاذ كامل شمسو بالبلان كيست سياسو يسيسن أرى وهبيا نت أواجبر راديون هم ناجر رابر صلاحها وانجلون إسلام إثيوبيا تفكاتني رابطن ويت إمامني أورومو تقدو سلطان تقوتش شيء ناس بيا ما دو أمان جن إسلام يا إسلام ما ولي كباني أماري تقوي بيا ما نمني كنتو أنجني إبلون كن بيا ما نمني كنتو أنجني وما أدراكم جت إسي ولي تفالتني لا يتني نودي بيه جرو الدنيا أمة إسلام على ربم سيسه أرامو موتما والتجين الأوجيته موتما مالين الأوجيته إسلام أنا كده أكيد ستجتني أكجرون أمة كلاسة سجلا إسني تهاجرون جتني أكجرون والله سلبنا موتين عالما في تويسين أجرسيس موتين عالما أجرتن هندا كيسا متى ويت مصالحني كيسن توك أمي بك مصلحان الرأرجة ولا تفينا باينان لأننا ما نفهم وان اسم متن سيتن كان يسن الرافهم دندن لماذا يوجدني نجافتن ويت نوركينا كيسا جرو متن ساكن يسن الرافهم أمني أرا كم تسن الرافهم أما نوتي كابسوا كي نجار أمان تادر الرّ إسلام نتوكو جنة هيري ربانة هاي سياسة ها إسلام نتوكو جنة هيري ربانة ها برو أجي بيا موتوم مان إلى إسلام مان أبو بيا كيسة تهري رباتي جد كرانو رات أرجع سياسة نفهم إنجر وانا كسي أكما إنسان دو إنسان سيناني دو إنسان نتاكن دو إنسان سينان دو إنسان داينا ها أما اللي كان راتي بانه دم ساجي يسمى جن عالم راتي متى كونوا عن إسلامنا كان أبيجتنا جلافتات الإسلام كانت تروفا في جد الدنيا الإسلام ما جبتي من سبب كان يادا لا أيديولوجينا كان استراتيجينا كان سموه كنا سينو حمزة في أمريكا حمزة حسن حسين جت بريسيتا سرت بريسيتا جارتي توجه نشيس وقتين قبل وقتي كان عاصو يتد وجول في جارتي توجه رافي يوم بدأ كان جت دقيتا صدر كاكسي ربي سيكن نسي ورا صدق أنياتو ورا جرونا من دوا جان كم في شيء دقيتني أمانتان إسلام كرورة تلابت تكبدي كرورة تدم تكبدي استراتيجي تكبدو جرو أما مسالين في أداما كان جدو سينا ولا جدو تنانو وأمانتان سون باي أتأم كلاسا باي أمة إسلام تفيد أمه هيد أجرار متن سنتو كنجر صراحة يو تبني إسين هم يسابر أستاذ تتويت أني شيكو تتويت سرتني نيادو كشوربتي صراحة تبني وانجرو ربي بران قفا والأبين أبينو ركنا نتدمو في جنا وان براتي من تفهمون ولا ما تفهمون بيسان كيساتي كريستانة إسلامة والكتا ربي إثيوبيا وانجر والكتا نوكاتي والكتا بلشنا أبان هيراني رفيت حابل شتو جننو نو برندت نوراني أرى مكجلة تيني شاهدوينا جري أراتيلو تسبيشالا نياتي سالفي أني سالفة والله العظيم علماء أقو قردا دي دلبي أجلاء دكاترة مجلسة والمري أدى وأن أمة إسلام مليون جهاتما خونت إسن الررات جودت أبداني جتن أمة التهواسة أيدي بسا مسلحة كيسا نفوان كانك أبداني انتائنا حواسا يوفوتن حواسا إسلام إثيوبيا كيسا جرو نمنك إلي بحر الظلمات تدربا جرو إسني اللي برو لسني منا سياسة إثيوبيا يو راولا التنجلابايا نوي في دانيال كبرت ولي تديسا وما أدراكم أكتن والفهم سيفنو إسني الرمبار يدو دانيال كبرت وجين تاون علماء غوردان أجلاء ورثة الأنبياء ربين جرين دانيال كبرت سنين مالو نمتيجا وقات رباتا مشان استنجام بين كالو كون إيجر راكوفتو كالو لنا نوديسا دانيال كبرت كرر راكورا شباب برات دين إسلام أما جلاكوا من أغرتني علماء كينا فتوى أفتاء سترون بأم عيونكم ماذا نفعل دانيال كبرت يونسيا سانا كتوالسين ورقتني نعم إسلامني حاجة قبضن جران تكا إسنين رانترني أمو دانيال كبرت دبجون ألفات وما أدراكم ألفات هاين ألفات قالوا إدارة أكتي أوفتن دندين أكتي مسلمة كان صدركات تقول أندن دينيسين أكتي
مسلمني أراد كيلو سنة مرجع يساعد أرجعون تندين لأنكم مصالح كيسن قف جلدهم تم مصالح إسلاماتي مت رأينا هذا بأم أعيننا أكملت استراتيجي نمني مسلمة حاجة جوباي أتوقعته استراتيجي ملافتون قد بيجوا يامر دقيقة تكتي موتمان أوكي دقيقة تكتي أسدي تاني جمدنا يتاني مالي جمدن وتيلا الدول جو جمدني دلقاتنا موتين على ما الرئيس نجافة تومول الرئيس نجافة أبد الأبد ورني مصالح إسلام قتي مصلحة وفي يوم كان دبت وان كانت نهر كابد جد أمة إسلام بحر الظلمات دكانت نكيدت ستسألون أمام الله يوم القيامة بدون شك ولا ريب كان شكينان إن شكين of course ulamain khabajaada qabdi nama kitaaba barate nama ilmi qabu amantiin teenyilleen kabajaadha jala deemaa dhaja khabajaa guddaadhaan qabaaf ulamaayi teenyaaf sheekota ilmi qabuuf khabajaa guddoon qabu akkasumatti jirti jechuudha al ulamaa'u waarisatul anbiyaa ija al ulamaa'u waarisatul anbiyaa nin beeka garuu eessatti harkaa wal dhoyte eessa nyaadhamanii akkuma qabsoo keessatti ummanni Oromoodha qabsaa'onni Oromoo rogeeyyiin Oromoodha hoggantoonni siyaasaa Oromoodha bara 2018 nu hundinuu narraa eegalee bilisoomni jennee harka dhoyinee abbichuu faraqaa takkitti namni hin jiru achirratti namni kireetii kennuuf nama sadi yookaan garee sadi yookaanis garee takkaa fi nama lama abi dhufurraa diduu keessatti warri qooda leencaa qabu warri durumaanuu ganamaan shakke tokko ittaanaa haftee lammada saggaayee araarsaa sadaffaa waraana bilisummaa Oromoodhaa kan gallu jee gaaratti hafe garee sadeen tanaafiin qooda kaaya sanii ala warri jiru narraa eegalee kuma 2018 keessa abbichuu kan jiin jiru akkuma nuti gareen siyaasaadhaa dagamnee OPDO goftaa godhannee yeroo hanga takkaaf baatii lamaaf faarsensa baatii lamaaf faarfanne sheekotiin teenyaas hallayyaa keessaan baane qilee keessaan baane keessaf keessa Ahmedin Jabal Oblis Khayra eegale sheekotii keessaas hanga xiqqaa malee hundinuu kafooto abbichuudha ol darbee goota keenya kanu ceesisuu kanu dabarsun jiin ulamaa'ii teenya keessa hin jiru jechuudha gaafa san OPDO'n akkitti ulamaa'ii teenya shawwadde mudawwar kaatteeti khalooyitaa kaattee maghriba numan salaatin malee maghriba galgaluu OPDO'n eesirti masgiida galmi barkumeedhaa masgiida tahee bakkitti haftirsiisaa arra jinnaashii qopheessa arra warra jaarti shimalisii qopheessa arra maaltu qopheessa arra mana ablutti haftirraa kanaanii Ahmedin Jabalii fi sheekota keenya gurguddaa hafe kana hundaahu lakkii furamnee jirraa wanni amata meeqaantam hidhamnee hidhaan umriidhaan dabarteef amma deebisa arkachuudhaaf deemna abbichuun nuuf deebisa jijjiiruu dhufee jira majlisa moofaa obboleesso way walitti dhageeffadha ulamaa'in teenya kalee gaafa Oromoo lafarraa duugamtu afaan qabateetti teessan keessattuu Ahmedin Jabal maddi beeti interview takka ni yaada Joori wajjin hangam walitti dhaatanii hangam wal beetu naani Joor gaaf tokko namni dabarsee gaaf tokko dharkee Joor garuu nama umrii isaa guutuu siifan maadhaa ture umrii isaa guutuu gaafa ati hidhamtee murtiin umrii si kennamtee achi keessaa waadamtu gaafa ilmoon tee dhuftee micoon tee xiqqoon dhuftee si gaafattee sibiila harkatti silaaltu suuraa san hagam takka sheer goonee hangam takka siif iyyaa turree rabbumaan nu harka rabbumaa beeka duuba maaliif wanni sun ilmoo qabnu hundinuu ilmoon sun garaa nu balleessitee imimmaan haqannee hangam takka siifan maa turree shee Ahmedin Jabal wallaahi rabbi nu ubin harka sibiila miciyyoon tee harka gubba silaalchan namu bakka abbaa ifkaaytii ilaalaa ture namu Jowaar Mahmud irraa eegalee nu hundinuu rogeeyyiin Oromoodhaaf sagee taane jennu wanni sun irraa iyyaadhaa ture jechuudha boodarra akka rabbii ta'ee fedhii rabbii ta'ee jijjiirama qeeroo Oromoodhaatiin dhufeeni hidhaadhaa isin hundinuu bilisaan gadhiifamtan baatan Oromoodhaa isin baase malee Abiy isin baaf qeeroo Oromootu isin baase malee OPDO'n isin baaf garuu isin OPDO jala cabxaniiti arraan tana warra kalee sagalee isin taatu san duudatti galtanii afaan qabattee jettaa jirtan rabbiin akka keessa namaati arka rabbiin dhugaan eessa jirti eenyu haqaaf dhaabbata rabbiin ni arka arra warra isin abdattanii irratti irkattanii gaafii ta'inuuf deebitanii filmaataa fiinaa an filmaataa dhuunfaan hin fiigaa an filmaataa jimmaa hin fiigaa kunis elibaaburii hin fiigaa kunis obboleesso an amma dura haaseen ture amantiin islaamaa haqatti dhugatti nama amarti ta addunyaati miti ta akhiraadhaa laalaadha obboleeyyan keessan ka kalee hidhaadhaa isin baas ka arraan tana kumaantamaa manni hidhaadhaa fuudhuu dadhabee hidhamaadhaa jiru qeeroo akka beeyladatti bakka hunda qawween jiran kana akkuma kalee sagalee isiniif taanetti hawaasni isin dhaga'a ulamaa'ii teenya sagalee tahaaf jinneeti isin gaafachaadhaa turre garuu you never did Ahmedin Jabal you never did am personally isin jaaran rakkoo salaan qabu yes ulamaa'ii keenya yes hayyuu amantiidhaati I got respect for you
at the same time amantii islaamaa keessatti hangiin an baradhe obboleessa islaamaa gaafa inni rakkatu gaafa inni gadadoo keessa gale teessee itti ilaaltu akka amantii islaamatti so isin wanni isin gootan filmaataa fi OPDO jalatti fiiguudhaaf qophaa'aadhaa turtan OPDO'n deefteti qoricha isiniif qottee jechuudha filmaataaf recognition mootummaa tanaaf kennitaniiti mootummaan nu ceesiftu mootummaa nagaati abbaa feete haayitu abbaa feete hajjeeftu nuti qubaattu nuti mootummaa tanaa wajjin filmaataa fiiguun recognition mootummaa tanaaf kennu jechuudha Ahmadiin Jabal Kaamil Shamsuudha filmaataa fiiguu jechuun lafa nagayni jirutti filmaan ni jira nagayaa jira mootummaan kun nagaya eegsisee jira kanaafuu filmaataa fiina hugguu jettu karaa biraatiin mootummaa tana deeggaraadhaa jirta filmaataa fiiga jechuu qofaan mootummaa tana deeggaraa jirta dirree jaalmoonni Oromoodhaa hundi filmaata keessaa baanitti dhiibamanii dirree rogeeyyiin Oromoodhaa tan kalee falmaa turte warri Joowar Mahaammad hidhaa keessaa gubachaadhaa jiretti dirree Oromoon magaalaa Finfinnee keessa afaan Oromoodhaa dubbattee deemuu hin dandeenye keessatti ulamaa'in teenya filmaataa fiina obboleesso waan kalee taatan irraanfattanii waan kalee hidhaa keessa isin mudate irraanfattanii arraan tana OPDO recognition kentanii fi filmaataa fiina osoteeti OPDO'n deebitee qoricha isiniif qottee ulamaa'in teenya gaafa kalee hidhamtan dookumentariin TPLF isin irratti dalage dookumentarii Alshabaabii wajjin wal isin fakkeessu dookumentarii akka waan humna islaamaa jaartanii Itoophiyaa diiguudhaaf deemtanii gaafa Mallas Zeenaawiidhaa karaa baaleetiin gartee Alshabaab seenee jira jiru Oromoo got nothing to do with Alshabaab Oromoon Alshabaabii wajjin waa wali qabdu kallee qabdu garuu Ahmadiin Jabalii fi Kaamil Shamsuufaa dookumentariin TPLF isin gubbatti dalagde akka waan isin ashabbaariidha mirga keessan dubbachuudhaaf akka waan isin Alshabaabii wajjin walitti hidhaa qabdanitti maqaa isin yakkaadhaa turan kuni qabsoon Oromoodhaatii fi qabsoon isin goota walitti hidhaa duuba isin karatti nu jalaa haftaniiti kara shawwadamtanii karatti OPDO'n isin sobdee karatti nu afaan garagaltanii obboleeyyan keessan kakalee isinii falmaa ture har'a hidhaa keessaa gubachaadhaa jiru irraa cal jettan jechuudha Baqqalaa Garbaa kiristaanaa miti kalee isinii falmaa ture kalee isiniif iyyaadhaa ture hooggantoonni adda bilisummaa Oromoodhaa har'a hidhaa jiru kun gariin isaanii kiristaana gariin musliima isiniif falmaadhaa turan mirga namni tokko qabaachuu qabu mirga namni tokko amantii ifirratti namummaa isaatiin qabaachuu qabu waan dhabdaniif kiristaana Oromootii fi muslimni Oromoodhaa walqixa isiniif falmaadhaa ture jechuudha. Arra isin sanii nu jedhu gaaf tokko namni wal agarsiisee ture akkana akkasii gaafa waasan dhagu Ahmadiin Jabal hedduudhaan gadde nama hedduu si jaalatu keessaa nama hedduu si dhageeffatu keessaa I always follow you xiinxala waa'ee amantii ati kennitu kitaaba ati barreessite hedduu jaallatiin dubbisa maaliif hayyummaadhaan keessan nan mul'ata hayyummaadhaan keessatti arga garuu wanni abiyyi wajji walii galtanii filmaataa fi fiigaa akkasiin fiigaa joorii waliin beeku aboo namni akkamitti waan kalee dagata rabbii jaati isin ulamaa'idha isin hayyoota amantiidhaati akkamitti waan kalee dagatan ulamaa'ii biyya keessa jirtu keessaa obboleeyyan kiyya ani nama 3 fi 4 yoo taate malee hedduun keessan gar tokko cillaayfattan tanaatu qilee keessaan baane keessa isin kaahee welcome back baganu deebitan dirreen qabsoodhaa tana isin wajjin qabsooyin ammaas isin wajjin falmina mirga keessa isin wajjin barbaanna mirgi nama hundaatu akka eegamu barbaanna mirgi keessanis mirgi Oromootis mirgi kiristaanaatis mirgi muslimaatis akka eegamu barbaanna mirga keessan kan barbaadirratti arraas isin wajjin qabsooyinaa baga karaa keenya deebitan baga qilee keessaa kan baataniin qabsoo nu wajjin gootan qofaan qilee keessaa baatanii shawwadamtaniiti addeebiyaadhaa wajjin hojjannaan jechuu barbaada fayyaa ta'a